Ya? Barumsa kam? Mara rekonda, kalda rekonda. Sheen bakka. Garuu daataan akka eenyuun Daataa miidhagdu anillee waan barbaaduuf yuutuubiin immoo Wi-Fi isa godhee boci. Justify for me. Waifaa birqaa sochi binyaan daandii. Yes. Yeroo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nam jabaa keenya tokko qabadheen dhufee jira. Innichis eenyu jechuun isin muruun hundi keessanuu ni beektu jechaadha. Nagoo Jimaa jedhama. Magaalaa Makii jiraata magaalaa Makiitti argama. An kana anillee jiraata magaalaa saniiti. Ammaaf garuu iddoo garaagaraa deemaa iddoo garaagaraan jiraadha. Haa ta'uti Nagoo Jimaa har'a qabadheen dhiyaatee jira. Nagoo gara miidiyaa kiyyatti dhufuudhaaf maaltu dhagaa jedhama. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammachuu. Gammachuu biyya guddaan gammadan. Oke, Nagoo baay'ee natti toleera. Si argachuu kiyyaaf har'aan kana karaa deemee dhufeetillee karaadhaa dhufte. Haa ta'uti garuu Nagoo argannaan akka argadheen wanti jalqaba ani isa mariisise YouTube akka inni banatudha. Nagoo YouTube banate jechuudha. YouTube mataa isaa qaba. YouTube isaa deemtanii subscribe gochuu hin irraanfatina isin jedha. Nagoo YouTube mataa isaa qaba. YouTube isaa deemtanii subscribe gootanii Nagoo ati kan dhalattee fi kan guddatte keessatti beekti qo'isii hordoftoota kiyyaaf ifa nu godhi namni sin beekne jiraachuu danda'a waan ta'eef na jala. Eessa dhalatte mee? Tole namni nan beekne illee jiraatanii ani Nagoo Jimaa jedhama jechuudha. Asuma magaalaa Makiitti kan dhaladhe. Jireenyidha. Eeyanii obboleessa kiyya kan argachuutti guddaan gammada jechuudhaani guyyaa irraa kana waan baay'ee waliin taphachaa oolle jechuudha. Indaa akkasumallee anillee yuutuubii mataa kiyyaa har'a banadheen jira waan ta'eef yuutuubii kiyya bira deemtanii akka ana waliin maatii taatan asumaan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Oke, Nagoon erga hamma kana jedhee Nagoon kan dhalate akkuma beektan miidiyaa hedduurratti haasa'ee kan ture magaalaa Makiitti dhalate. Already naannoo wasan jechaadha. Magaalaa Makii jenneetiin fudhanna. Makiin eessa yoo jettan Shawaa Bahaa jalatti argamti. Isa kana namni barbaade Makii qaamanis dhufteetiin laaluu dandeessa jechuudha. Nagoo sadarkaa barnootaa irra jirtan dhaga'ee ammaan kana sadarkaa barnootaa kee itti fufaa jirta moo dhaabdee jirta? Ni wanta irra jirtu nuyi. Barumsa barachaa turan jira. Barumsa barachaa jira jechuudha. Barumsa garagaraa barachaa garagaraa kana. Oke, Nagoon barumsa galgalaa barachaa jira. Baay'ee namatti tola. Barumsa isaa irratti illee ana wajjillee maatii ta'eetiin haa baratu. YouTube kiyya jalatti akkuma isinuu beektan yeroo baay'ee barumsa gadhiisa. Na jala dhufee ni barata jechuudha. YouTube kiyya ni barataa jira. Nan barata. Maal jalatta? Gosa barumsa. Herreega illee ni jaalladha. Fiiziksii illee ni jaalladha. Aboo ani irra jaalatti herreega dalagaa yoo qaba. Maali baay'ee bareedaadha jechuudha. Oke. Nagoon dhufeetiin maatisii wajjin ni qoodata jechuudha. Har'a booda'anillee maatisii kutaa elementarii itti dabalata jechaadha. Oke, kana fakkaata. Nagoo ani kana gaaf jalqaba si argu beekta. Ajaa'ibaa. Bara lamaa fi tokko natti fakkaate. Akkamiin si arge ayuubii tokko namni baay'een irratti rakkataa jiru. Ati garuu dhufteetiin haala salphaadhaan nama san gargaarte irraa gadi. Haala kanaan irraa gadi keetti gaaf si argu baay'ee ajaa'ibsiifadhe. Sadarkaa si wal baruu beektiin maatii kiyya wajjin si wal barsiisuu ga'e jechaadha. Har'aan kana Nagoo argachuu kiyyaaf baay'een gammada. Hojiisa agarre ni beektan jechuudha. Yaada illee hin beektaani. Ba'aa kanallee baay'een baadhu akkamitti akkan arginu sumatu beekaa. Akkamiin si fakkaatu? Namootuma irraa gargaarte, dadhabnaan irraa gadi nutti keessi hin gargaarte.
akkasillee ta'uu danda'a. Yaadatu ta'a ani garuu yaadadheera jechaadha. Waan ta'eef san fakkaata nagoon hojjaa ta'e kun ati waggaa 20 booda hagamee gaa'eetti yaada. Dabalaa jira jechaan nagahee. Har'aa kana meetira 2 seentimeetira 25 danda'u guruu baadha. Waggaa 5 booda meetira meeqa gaa'eetti? Maalan beeka gaa jechuun dura darbeetillee tilmaamuu hin danda'u. San waaqumaaf dhiifne jechuudha waaqatu beeka malee nama dura darbee Kana fakkaata jechuudha. Nagoon keenya hojii isaa takkaa kaanii ilaala. namoonni baay'een na beeku waan ta'eef Ana waasitti gaafata. barbaachise. Bakka ani gahu. Anillee baay'ee si caaluun oolu garuu baay'ee si caalaa namoonni baay'eellee hojjaa kee kana faaraa miti jedhee maa yaada jechuudha. Okay, nagoo wajjin baay'ee taphachaa oolle wanti guddaan fookasiin ani irratti godhe har'aan nagoodhaaf yuutuubii banatee jirra wal gargaarree bannee jirra. YouTube isaa seentanii sabiskiraayib gochuun irraafatina YouTube kiyya kanallee sabiskiraayib laayik sheer gochuun irraafatina maal jettaan nagoo irratti biyyaa. Eeni YouTube isaa irratti akkuma duratti seenee ilaalee barumsa garaagaraa wantoota baay'ee beekumsa irraa argatanidha wantichi jiru waan ta'eef kanaafuu hiriyoota keessaniif qooduu akkasumas immoo isallee laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan obboleessa keenya kana gargaaruun hin jedha. Kanaafuu walumatti yaa dhaabannu jedha. Anillee YouTube mataa kiyaan akka waan ta'eef ani hunduu wal cina dhaabbannee wala jajjabeessinu wala gargaaruun sin jedha. Okay, nagoo erga hanga kana jenne nu gaana fakkaate dhaamsi waliigalaa namni hedduun si beeka dhaamsa waliigalaa ati dhaamtu hordoftoota keenya ni maal jettaan gara kamiidhaan akkamitti gargaarsa akkam wal maddii dhaabachuu kana irratti wantoota fakkaannuun beekta dhaamsa waliigalaa dhaamtu yoo jiraate dhaamsan laalleetiin walitti addaan kan gallu ta'a. Tolee dhaamsi kan jiru uummanni keenya kun wal jajjabeessuu qabna wal cina dhaabachuu qabna yaadan akkasumas immoo wantoota garaagaraatiin gaafa hir'uu tokkollee warra argine yeroo sanii wal rarsuu sun taane atin yeroo akkanaa qabda yeroo akkanaa murtadha jennee wal gorsuudhaan bakka waan laalletti wal gorsuudhaan akkasumas immoo jira mitiire wantoonni baay'ee jechuudha isa kana kanaan akka wal cina dhaabbannu erga isii dabarsaa jechuudha. Nam jabaa keenya hangana ergaa sobsiisne nu gayaa gara fuulduraa yuutuubii isaati irratti hedduu walitti deebitanii nu gayaa baay baay.